Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Ani nagaa alhamdulillahi akkam jirtu jajjabaattu isiniin jedha. Nageenyi badhaadhaa warroonni amantii biraas ashama harka fuunan isiniin jedha. Osoo amantii fi kutaadhaan isiniin qoodini. Har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a kamee keeka chokolaataa kana akkamitti hojjannaa kan jedhudha. Akkuma barreeffamarra argitanii. Asitti maan nu barbaachisa seetan handuraan itti godhadhee jira kinoo walitti naqadhee geesseetan jira. Asitti killee 3 nu barbaachisa. Zayitii burcuqqoo walakkaa nu barbaachisa. Inni kun zayitiidha. Inni kun immoo bishaan kubbaayyaa tokko jechuudha. Isa kana hojjechuuf bishaan kubbaayyaa tokkootii fi zayitii burcuqqoo gimmaashaa. Asitti inqulaali 3 sukkaara inni ofii isaatii qaba keessa isaatii. Ana akkanatti erga waliin gayanne booda ana wajjin tura. Amma maal godha asitti kun meeshaa itti hojjedhu xiqqishoosi zayitii jalattiin godhadha. Zayitii soo barbaadan zibda soo barbaadan waan masin barbaadan jechuudha. Akka meeshaan isin jalaan qabanne akkasitti jechuudha. Jala isaa akkasitti margitan akkanatti itti waliin gayadhaan ija qaba waan ta'eef kun ilaalkaa kana jalaan qabanne saniifin itti godhaa jira malee waan biraan xiqqishuma itti gootan hin baay'istan immoo achi booda kanaan kan qopheeffadhe argitanii jirtanii harka tokko waan ta'eef natti toluu didee kuno akkuma argitan itti buusee tanan jira meeshaa itti hojjedhu keessatti. Amma eessadna gara foroonii keessa kaa'uutti deemna jechuudha. Anuma wajjin tura. Foroonii ho'ifadheetiin hin jira dura. Yoo bilchaate walitti dachaana maal ta'ee akka inni bu'u jechuudha. Kunoo bilchaatee obboleeyyan kiyya akkuma argitan akkatti bokoke fiinyaa fakkaate dhugaa ammamii keessaa baasnee cufa. Har'aa cufii baasanii isinitti agarsiisa. Isin jedha. Haaluma qallaaliin hojjechuu dandeessan jechuudha. Bismillah wayyo chaarjeriin kiyya kan gubanne ni jala. Argitanii akkatti bokoke. Haala kanaa bokoke jechuudha. Akkasii amma keessaa baasee tanan isinitti agarsiisame meeshaa itti baasuuf fide. Welcome jettee sitti immoo welcome. Warri dhufin kootaati subscribe naa godhan isin jedha YouTube kiyyaan jajjabeessaa komentii babbareedduu naa kennaa maalikaa ijoollee Oromoo qaqqaalii fi gaggaariin isin jedha. Akkasii haaluma salphaan hojjechuu dandeessanii keekii kanaan isin jedha baay'ee ulfaatu. Akkas isin jedha obboleeyya kee yeroo hojjechuu barbaadan warri nyaata hojjettan haala kanaan hojjechuu dandeessanii. Amma kaamee meeshaa irratti baasee tanan walii dachaan. Kinoo meeshaa irratti baasuu fideetiin hin jira obboleeyyan kiyya. Garuu harka tokko galabbatu natti mijataa natti fakkaanne harka lamaanii galabbataanii yoo danda'ame miskiin yaala. Bismillah. Wow, mashallah. Argitanii jirtu akkatti bareedu dizaayinii kanaatiin baati jechuudha. Dizaayinii isa kanaatiin. Akkasiin isin jedha ammallee geeffamne gubbarra waan itti godhu jira. Namni barbaade itti godhuu danda'a. Namni barbaadeen immoo dhiisuus danda'a. Ani kamadaan itti akkasitti jaalatti maaseetan isinitti agarsiisa. Isa hojjedhee waan gubbarraan itti naqu jechuudha. Na wajjin turaa isin jedhu buleeyyii. Akkasii amma itti qadaadee kanan kaayaa
hanga waan gubbarraan itti naqu hojjedhu inni kun akkanumatti taa'aa jechuudha. Agasiin wajjin tura waan irraa itti naqus hojjedhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya asitti distii buufadhee jira. Asitti immoo sukkaara, asitti immoo gishxaa yookaan kireema, asitti immoo zibda yookaan buterii sanii kanneen sadii qopheeffadhee jira. Amma asitti tokkoffaa maal godhaa? Bismillah guddaa bobeessina. Booda maal godhaa? Sukkaara asitti naqaa. Sukkaara kan akka diimatutti haganni diimatutti hin gubaa jechuudha. Egaa sukkaara kun gubatee ka'e immoo gishxaa fi zibdaa kanaan itti naqa jechuudha. Anuma wajjin tura haganni ho'u waliddacha'ana. Obboleeyyan akkuma argitan kinoo sukkaarri akkana ta'eera, akkana diimatee kanatti baqee diimatee jira. Amma kaa gishxaa fi zibdaa kanaan itti godhaa jechuudha. Kinoo zibdaan itti godhee immoo gishxaa. Kana waliin ga'eedha jechuudha. Waliin ga'ee waliddacha'anaan harka tokko waan ta'eef natti toluu dide. Kun erga fudhatee akka kana fakkaate jechuudha. Akkasiin isin jira obboleeyyan kiyya amma kana hafe gubbarratti qicuu bichaadha yeroo inni xiqqoo sii qorre. Akkas isin jedha akkana hojjechuu dandeessanii booda yeroo muruu isinitti agarsiisaa. Kun haaluma salphaadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii hojjedhaa isin jedha. Kinoo ammatti obboleeyyan kiyya akkuma argitanii kunoo kana fakkaataa kan itti naqee jira. Ol garagalchee immoo gara dizaayinii sana akkana gaggaragalchee akkuma argitan baay'ee bareedaa jechuudha. Akkasii booda bisimilaa waliddacha'an.